Ashama harka fuunee kabajamtoota fi daawwattoota Kush Media Network idduma jirtanitti biyya keessa teessanii akkasumas biyya alaa teessanii Kush Media Network kan hordofaa jirtan. Har'a haala yeroo irratti ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii dhihaa maqaa qabsoo isaanii Jaal Marroo yookiin immoo maqaa dhaloota kumsaa dirribaa jedhamuun beekaman wajjin marii gabaabaa goonee jirra. Marii keenya keessatti haala yeroo Oromiyaan keessa jirtuu fi haala waraana isaanii akkasumas waan taateewwan Oromiyaa keessatti deemuu fi qaamni mootummaa waan jedhu gudeeddamuu haadholii ajjeefamuu namootaatii fi waan tokko irratti kumsaa dirribaa yookiin immoo maqaa qabsoo isaanii Jaal Marroo jedhamuun irra caalatti kan beekaman wajjin marii gabaabaa goonee jirra. Hanga xumura marii keenyatti nu faana turaa isiniin jenna. Isin keessummeessuudhaan kan isin faana turu Anaabtaamuu Tasfaayeeti. Akka booltanii Haabtaamuun jedhama Kush Media Network irraan isin bilbilaa jira. Marroo ajajaa waboo zorii dhiyaa akka booltan isin. Nagaa. Gaafii tokkoof isin barbaannee turre haala amma biyyattiin keessa jirtuu fi naannawa isin irra sochootanii fi naannawa waraanni keessan jiru irratti waan deemaa jiruu fi walumaa galatti immoo guutuu biyyattiitti akkasumas Oromiyaatti waan deemaa jiru irratti waan tokko yaada keessa fudhachuu barbaanneeti sila. Akkuma qabu. Tole Jaal Marroo isin yeroo ammaa kanatti gara qabsoo hidhannoo ta'eedha kan socho'aa jirtani. Haaluma beekamuun kana dura hooggantoonni keessan olaanoon kan Jaal Daawud Ibsaatiin hoogganamu yeroo ammaa kana immoo biyyatti galanii karaa nagaatiin qabsaa'uudhaaf boordii filannoo irraa waraqaa ragaa seera qabeessummaa fudhatanii socho'aatidha kan jiran. Karaa nagaatiin socho'uun hin danda'amu jettanii amantuu hanga ammaatti isin. Ayyeen karaa nagaan socho'uun hin danda'amu qofa osoo hin taane mallattoon karaa nagaarra socho'an argisiisu tokkollee biyyattii kana keessa hin jiru. Kanaaf namni jaallatee meeshaa kaasee namni akkasumas dhiiga namaa dhangalaasuuf fedhii qabaatee umurii ofiillee gubuu barbaadee caakkaa jiru hin jiru. Wanti adeemaa jiru biyyattii keessatti immoo ani dubbadhuu baadhes ragaa lafa jiru hawaasni bahee galuu dadhabe karaa nagaa qabsoo siyaasaa gaggeessuu miti nagaan bahanii galuu biyyattii keessatti haala ulfaate kanatti wanti nu baasuu danda'u keessumaa ammoo saba Oromoo waggaa hedduu dhiittaa fi cunqursaa jala jiru kana qawween illee cabee. Kanaafi qawween isa barbaachisaa eeyyeen karaa nagaan daandiin isaa hundiyyuu cuccufamee kan jiru qaawwaan tokkollee kan hin jirre waan ta'eef hin danda'amu sanumaa fi falmaa hidhannootti jirra. Tole meegaa falma hidhannootiin namni karaa itti fakkaatanidha kan qabsaa'u. Yeroo ammaa kana immoo gara biyya keessatti wantoonni dhagahamaa jiran naannoo isin irra sochootan kanatti labsii yeroo muddamaatinidha kan bulani. Warri biyya bulchus balaa isaaniiti yookiin immoo sababa isaan bosona keessa jiraniifidha jedhu uummanni immoo haala hamaa keessadha kan jiru naannoo isin sochoota sana. Kana akkamitti ilaaltu gaa? Naannoo nuti sochoonu qofaa osoo hin taane guutummaa biyyattii Itoophiyaadhaan kana keessatti rakkoon kan jiru. Naannoo nuti irra sochoonu qofaa osoo hin taane mootummaa ka jedhan biyya kana keessa hin jiru. Sirni mootummaa tokko jechisiisuu danda'u Itoophiyaa keessatti har'a hin jiru. Mootummaan kuni kana dura warraaqsa dargaggoo Oromoo qeerroo fi qarreetiin aangoo irraa kaafameetu jira. Aangoo irraa erga kaafamee garuu mootummaan isaa caasaa mootummaa isa jechisiisu diigamee humna waraanaatiin aangootti deebi'ee qabsoo ilmaan Oromoo hedduun itti dhiiganii fi itti du'anii afaan qawweetiin qabateetu jira. Jijjiirama miti kan biyya kana keessa jiru. Yoo haala naannoo garaagaraa Itoophiyaa keessa jiran wal bira qabdee ilaalte garri keenya humna waraanaa maqaa mootummaa Itoophiyaa dhahatee jiruun ijjeefamurraa kaasee namni akka sabaatti sabaaf sablammiitti namoota dhuunfaatiin wal loluun hin jiru naannoo woboon irra socho'u. As qofaa immoo miti guutummaa biyyattii keessatti rakkoo hamaa rakkoo nageenyaatu jira. Atis arguu yookaan dhaga'uu dandeettu. Kanaaf mootummaan jira jettee odeessuu hin dandeessu Itoophiyaa keessa mootummaan hin jiru. Namni bakka jiru hundumaatti akka isa fakkaateef akka isatti toletti akka isatti
waan silaa lubbuu ofii bulfachuu danda'u isa ittisuu danda'u na of ittisuutti jira. Kanaafiyyuu naannoon nuti irra sosso'aa jirru immoo hanga tokko qabsoo falmaa hadhooftuu gaggeessu gartuu aangoo siyaasaa warraaqsi ilmaan Oromoo fidee jijjiirama silaa dimokiraasii sirnaa lafa qabsiisuu fi wareegama kaffalamee sana warra afaan qawween harkaa fudhate sanatu waraana bobbaasee humni waraanaa kun naannoo sochii waraanni bilisummaa Oromoo irra jiru hawaasa jeequrraa kaase guutummaa biyyattii keessatti garuu lolli duuti hidhamuun buqqifamuun roorrifamuun inuma jira jechuu. Kanaaf naannoo keenya irratti wanni adda ta'e biyyattii keessarraati mul'ataa jiru hin jiru. Tole galatoomii Marroo yaadannoo kenniteef gaa warri amma ati jettu kun gaa gama ati akka ati jetteettu gun fudhadhe warri qaama humna waraanatiin biyyattii bulchaa jiru kuni yeroo adda addaatti namoonni gudeedamaa jiru ayyodiin gudeedamaa jiru haati warraa abbaa warraa fuulduratti gudeedamaa jirti intalli abbaa faadha fuulduratti gudeedamaa jirti barattoonni mana barumsaa nagaan dhaqanii galaan jiranii akkasumas namoonni nagaa du'aatiidha kan jirani qaamni mootummaa amma ati akka ati ibsitetti waraanan biyyattii bulchaa jiru kun immoo isaanidha humna hidhatee bosona keessa jirutu waan kana raawwataa jedha dhuguma waraanni keessa waan kana raawwataa? Somni yoo marsaa kuma tokko deddeebi'amee odeeffame dhugaa tokko hin caalu. Dhugaan jiru kana akkan taane hawaasnis ni beeka. Miidiyaa biyya keessaa kasilaa fakkeenyaa fi miidiyaa kan Oromiyaa yoo jedha ta'ee kasabaati. Miidiyaan kan sabaa ta'ee osoo jiru afaan mootummaa ta'ee yoo yeroo hundumaa falmii jiru kana silaa akka miidiyaatti hawaasaati yoo ta'e lolli naannoo jiru irratti ajjeechaan naannoo jiru irratti gudeeddiin naannoo jiru irratti hidhaan naannoo jiru irratti osoo mootummaafis hin dhaabbanne osoo nuufis hin dhaabbanne gabaasa madaalawaa naannoo sanatti waan ta'ee fi waan ta'e qofaa gabaasuutu irra ture. Miidiyaaleen biyya keessa jiranii miidiyaa biyyaa osoo hin taane miidiyaa paartii miidiyaa nam-tokkeen qajeelfamani. Akkasumas miidiyaaleen isiniinuu dabalatee miidiyaa warra walabaa jedhamanii taaksii yookaan immoo gibira namoonni biyya alaa kafalaniin dhaabbatanii waan walabaa namootaaf gabaasan jedhamanii keessumaa biyyoota Afrikaaf dhaabbatan illee dabalatee sagalee uummata bal'aa kanaa ukkaamsanii yeroorraa yerootti waan biyya kana keessatti adeemaa jiru mootummaatu jira jedhanii mootummaa jijjiiramaatu jira jedhanii mootummaa hin jirre kana oolchuuf waliin ciqilfatanii yeroo waliin jilbeenfatanii yeroo tattaafatan argita. Inni kun immoo sagalee hawaasa bal'aa kanaa ukkaamsuutti adeeme. Yeroo hundumaa uummanni naannoo nuti sochoonus haa ta'u naannoo kamirrayyuu jiru haatii fi intalli wal cinaatti gudeedamu manni nama fayyaa keessa jiru irratti gubachuu walumaa galatti dararaa hamtuu Oromiyaa fi guutummaa biyyattii keessa jiru hawaasni kan inni himataa jiru warra amma qabsoo bilisummaa sabaa hatee irra jiru mootummaa jedhee of yaamu kana. Mootummaa warra jedhee of yaamu kuni ammoo miidiyaa hawaasa cunqurfamaa kana sagalee uummata bal'aa kana kallattii danda'an hundumaan ukkaamsuuni sa'aatii 24 torban keessatti guyyaa torba miidiyaa adda addaa harkaa qaban irratti lallabu. Kuni isan silasitti himee si'a kuma tokko yoo deebite soba haasofte dhugaa tokko hin caaluu kan hin siin jedhu. Naannoo kanattis haa ta'u naannoo biraatti wanti amma adeemaa jiru ajjeechaan gudeeddiin hidhaan dararamni bifa kamiitu kan inni adeemaa jiru waraana biyyattii mootummaan akka mootummaatti hin jirre garuu rarra'ee caasaa waraana qophaa irratti hafe sanuu waraana isaa sirnaan ajajuu hin dandeenye yeroorraa yerootti ijoollee biyya keessatti hojii dhablummaa fi karaa irratti guddatte walitti qabuuni brainwash gochuun mootummaan ka jiru nu qofaa isin nu malee jireenya qabdani hawaasa keessatti rakkootu isin irra ture hawaasni isin tuffate daandii irratti guddattani akkasiin sammuu dhala
dhala namaa gara hin taanetti hubannaa kennaniifiitu caasaa akkasiitu biyya keessatti roga kamiiniyyuu rakkoo akkasii uumuutti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo kan inni jiru Oromiyaa keessa, kan inni socho'u saba Oromoo keessa, kan inni jiru biyya isaa keessa, maatii isaa waliin. Haatis, intallis, abbaanis, obboleessis waa hundumtuu qaama waraana kanaati. Kanaaf iyyuu dararama guddaan saba kanarra gahaa jiru. Safuu qabnaa, duudhaa qabnaa, hawaasa kana keessatti akkitti beekamnu, maqaan itti yaamamnu hundumti isaayyuu aadaa sana ka eeggatee socho'u. Himannaan akkasii yeroo irra deddeebi'ee gama mootummaanii bishaan tumaa oolan yookaan bishaan raasaa oolan fakkaatu himatamummarraa kaase hawaasni kana himatu hin jiru. Qaama ofiitii rakkoon kamiyyuu yoo jiraate waliin rakkoo sana dhandhamataadha jira waraanni bilisummaa Oromoo malee. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessatti rakkoos miti, qaama rakkoos miti. Rakkoo sabni Oromoo keessa jirutu waraana bilisummaa dhale malee waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessatti takkaa rakkoo hin dhalle. Kun akkasitti inni hubatamuu qabu. Tole Marroo mee amma gaafiinsi gaafadhe kana yakka akkanatti raawwatamu kana isin quba qabdu akka waraana Oromootti tarii yoo bosona keessa jiraattanii fi wanti kun magaalarratti ta'ee jiraate quba qabdu gudeeddamoo haadholee fi obboleewwanii akkasumas namoonni ajjeefamuu kana quba qabdu akka waraana bilisummaa Oromootti naannoo sanitti. Ajjeechaa guyyaa guyyaan adeemu namoota ijjeefaman bakkatti ijjeefamanii fi haalli isaan keessatti ijjeefamanii maatii eenyu akka ta'ani akkasumas haadholii fi shamarran keenya guyyaa guyyaan gudeedamanii haala kamii akka keessatti akka gudeedaman eessatti akka gudeedaman hunduma isaa galmeetiin ni qabna. Kun galmee seenaa ol kaataa jiru, galmee dhaloonni dhiigaan barreessaa jiru, galmee hawaasni addunyaa kamuu har'a ija itti dunuunfatee gurra itti duuchatee waan adeemaa jirtu kana dhugaa jirtu kana haale sira hin qabnu biyyarraa ta'u sabarraa ollaarraa yookaan mootummaa kamirraayyuu. Kanaaf kan har'a ta'aa jirru hundumaa seenaaf ol kaataadha jirra. Eeyyeen waan guyyaa guyyaatti ta'u hundumaa quba qabnaa jechuudha. Tole mee amma Marroo waan tokkoon si gaafadha gaafa dura addi bilisummaa Oromoo hundaa'u Oromummaa dhabbade sana deebisuudhaafidha kan hundaa'e. Yeroo ammaa kanatti uummanni Oromoo maalidhaafidha inni kan inni qabsaa'u? Addi bilisummaa Oromoo gaafa dura dhaaratu kan qabsaa'ee fi Oromummaadhuma badaa ture sanaa fi maqaan Oromoo jijjiiranii maqaa birootiinidha kan deemaa turedha. Yeroo ammaa kanatti warri biyya bulchus Oromoodhaa kan qabsaa'us Oromoodhaa jedha namoonni hedduun. Maaliif qabsoofnaa jedhu namoonni hedduun? Marroon akka ajajaa waraanaa tokkootti fi akka qabsaa'aa tokkootti maaliif qabsaa'a uummanni Oromoo yeroo kana jedha? Oromummaan kaleessa addi bilisummaa Oromoo badaa oolchuuf qabsaa'ee fi har'ayyuu bakka hin jirtu. Namni har'allee of gowwomsuutti jira. Namoonni of gowwomsan garuu warruma kaleessa waraanaa ture har'ammoo madaa keenya tuttuqan. Baatee galuu keessatti yoo har'a beeki gaallaa caaltuu siin jedhanii sitti koflani. Oromoon bakkum kaleessaa sana jirti. Warra nu gabroonfatu tooftaan ittiin isaan nu bitaa jirantu garmalee kutee nu bira darbe malee nuti sabni Oromoo inni gabrummaa jala jiru baay'ee bakkuma kaleessaatu jira. Oromummaa qofaa miti. Wanni bade Oromiyaa keessatti aadaatu bade, seenaa bade, duudhaa bade, qabeenyaa bade, namatu bade. Kana hundumaa warri nu gabroomsaa jiru tooftaan isaan ittiin nu qabatantu haala yeroo waliin sosso'ee Oromoon haala waliin sosso'uu dadhabde. Ka biyya bulchu Oromoo, ka biyya maal godhu Oromoo sanaa miti. Waan Oromoo ta'e yookaan waan Tigree ta'e yookaan waan Amaara ta'eefi miti ka qabsoorra jiru. Warri kaleessaa bara mootii Haayile Sillaasee Minilikii duraa hanga Mangistuu Mallasaa keessatti Oromoon inuma ture. Warri daandii agarsiisee, warri malkaa ceesisee, warri afaan keenya itti dubbate, aadaa keenya itti himee karaa galma keenya hundi argisiise afaan Oromoo dubbata, dhiiga Oromooti qaba kaleessayyuu. Kan nuti qabsoo gaggeessaa jirru sirna irratti, sirna cunqursaa abbaa irree irratti, nama irratti miti, namtee irratti miti, hawaasa inni keessaa dhalate irratti miti, afaan inni dubbatu irratti miti.
adeemsa ilaalcha biyyittiif namtichi qabutu Oromoof hin ta'u ka jedhu irratti kan nuti qabsoo gaggeessaa jiru. Wanti har'a ta'e immoo kan kaleessaa daran caala baay'ee burjaajii uume. Qabsoo bilisummaa Oromoo kana kolaase warraaqsa sabni itti jiru doomsee jechuudha. Akkasii irratti kan nuti qabsoo hidhannoo gaggeessaa jirru. Har'a biyyittiin kunii kaafaariin ati dubbattuu sanaa olitti haala baay'ee hamaa gara diigumsaa fi akka biyyaattuu gara hin jiraannetti deemuutti jirti. Qabsoo haala akkasii keessatti gaggeessuu jirru kanatti sobaanii yookaan dhugaa jirtu haalanii jireenya illuusion yookaan immoo jireenya baay'ee dhoksaa ta'e keessa of galchanii of goyyomsaa of jiraachisuun hin taatu jechuudha. Dhugaa jirru dubbatuutu seensisa. Biyyittiin kun mootummaa kaleessa diigamee qabsoo warraaqsa ijoollee Oromoo fudhatee gara aangootti wal jijjiiree dhufe paarlaamaansaa isuma kaleessa parsantii 100 qabsoo ilmaan Oromoo ajjeesuun filamneerra jedhan sanatu jira har'allee. Inni kun immoo ittuu baddu baasasaa kanumtillee aangoo kaleessaa sana hatee aangoo sanarra jiruyyuu innuu paartii ofii diigeera. Biyyi ka isiin bulaa jirtu by default akkanumaan uummanni bahee galuutti jira. Haala kamiiniyyuu seera kamiiniyyuu akkaataatti amma mootummaa Itoophiyaa keessa jira jedhamu bulchu kun addunyaa kamiyyuu siyaasa kamiyyuu keessa hin jirtu. Kanaaf qabsoo nuti gaggeessaa jirru qabsoo biyyittii gara diigumsaatti deemte sana keessatti hireen Oromoo rarraate Oromootti ijjitii galchuuf. Tole galatoomigaa ajajaa waraana WBO zoonii lixaa WBO Jaal Marroo. Mee asumarratti aanseegaa wanti nani sii kaasu yeroo ammaa kanatti paartiin ODP jedhamu OPDO irraa gara ODP'tti jijjiiramee jira. Amma immoo ODP irraa gara paartii badhaadhinaatti jijjiirameetidha kan jiru. Kana quba qabdu yeroo ammaa kanatti haala kamiin ilaaltan isin paartiin biyya bulchaa jiru kun maqaa isaa jijjiirratee kanarrayyuu darbee immoo amma gara paartii birootti makamuudhaaf diigamee jira of diiganii jiru torban tokko dura Adaamatti walgahii godhataniini. Kana jechuun maal jechuudha? Waraanni bilisummaa Oromoo waan kana akkamitti ilaala? Akka ajajaattis akkamitti ilaalta waan kana? Egaa inni kun paartiin kamiyyuu maqaa barbaadeen of yaamuu gara barbaadetti of jijjiiruu siyaasa barbaade ideoloojii barbaadeen hordofuu mirga isaati. Wanni amma Itoophiyaa keessatti ta'u maqaa jijjiirrachuu maaloo sananitti dhunuun kan rakkisu yookaan kan dhibe. Wanti ta'aa jiru akkitti inni deemaa jiru waan seera hin hordofne of diige mootummaa hin jiru jechuu jirra. Paartii badhaadhinaa inni jedhamu namni har'a akkuma waan yeroo gabaabaa keessatti edda abiyyi dhufee lafa qabachuuf jiru itti fakkaata. Ani waan kana yerooni Eertiraa ture bara 2013 dhagaye. Namoota Arbanyeet Gimbaar jedhaman keessa jiranii abaluu ammasiin jechuun barbaanne magaalaa Asmaraatti haala biyyittii kanaa keessa jijjiiru waan tokko irratti walaasa'an ture jechuudha. Haasaa innaan siin jedhu ofishaal waan ta'e osoo hin taane akkuma namaatti Itoophiyaa keessaa dhufne biyyittii Itoophiyaa jedhamtu kana ilaalcha adda addaan ilaallee qabsoo gaggeessinu iyyuu malee akka biyyaatti ammatti waliin qabna ta'e dhuunfumaan wanni waliin haasaa ture jechuudha. Wanti paartii badhaadhinaa har'a gabbayee dubbatamu gaafa fidha ture. Iccitii kana hin beekan. Har'a waraanni bilisummaa Oromoo paartiin kun gabbayee quba qabaa osoo hin taane osoonni hin arjootamiin durayyuu hin beekaatiin jechuun barbaada. Garuu OPDO'n baduu yookaan OPDO'n achi baquu as baqaquu isa kana miti kan nuti jechaa jirru OPDO kaleessa uummanni Oromoo si dhaaba kiyya jedheen beeku. Dhaaba kiyya jedhee wareegameefis hin beeku itti wareegamaa ture malee. OPDO'n kaleessas Oromoof hin jiru har'a immoo ittuu gaddu ba'e. Amma wanni jechaa jiru paartiin kamiyyuu legitimeesii biyya bulchuu qabu Itoophiyaa keessa hin jiru. Kanaaf mootummaa kan jedhan Itoophiyaa keessa hin jiru kanan jechuutti jiru. Isa kana wanni ilaalamuu qabu. Tole Marroo galatoom yaada amma kaastee kanarratti gaa'e biyyattiin amma mootummaa maleedha kan bulaa jirtu yaada jedhu kaastee jirti. Yaada kanarratti namoonni hedduun yaada akkanaa wal fakkaatudha kan kennani.
haala kana keessatti carraan Oromootii fi qabsoon uummata Oromoo maal ta'uu qaba jetta akeekni ati lafa keessu maalidha uummata Oromootiifis waraana Oromootiifis gabaabumatti egaa carraan Oromoo kaleessa gaafa qabsoo hadhooftu gaggeessee warra TPLF gara Maqaleetti galchee bilisummaa ofii labsatu yookaan immoo uummanni ni fedha taanaanii walqixxummaa Itoophiyaa waliin jiraatu sun gaafa isa dabarte yeroo sana kaasee Itoophiyaa keessa mootummaan kan hin jirre yeroo darbe tokko gaazexeessaan BBC afaan Oromoo gaaffii na gaafatee ture. Haaluma yeroo sana deemaa ture irraa uummanni akkaataa inni itti mootummoota yeroo sana lammaa Abiyyi jechaa uummanni sirbaa ture sana akkamitti ilaalta ta'e ija lamaan ilaalaa ka jedheen deebiseefii ture. Namni hedduu yeroo sana waan sana irratti qoosee barreessaa akka ture ilaalaan ture. Ani wanta sana waan hin jedheefiin qaba. Ija lama kan hin jedheefi ijji tokko ija uummanni amma burjaaja'aa keessa jiru dhugumaan jijjiiramatu jira jedhee of sodaa ture. Ija uummanni abdiin waan jiru itti fakkaatu abdii waan fakkaattu sana ilaalaan jira jechuun barbaade. Ijji kiyya lammataa inni ani jechuu barbaade wanti sun burjaajii malee waan lafa taa'ee piroojeektii yeroo dheeraa irratti hojjetame dhoksaan lafa jala siichi hojiitti hiikamuuf jiru hedduu ragaa baay'ee walitti funaanee qaburraatii shakkiin ilaaluu jiraachuu kootiin himee jechuudha. Yeroo sana wanni ija lamaan ilaalee ija abdii isaa fakkaatu ija shakkii amma qulqullaa'ee shakkiin suni shakkii dhugaan lafa qabate ta'ee piroojeektiin sun yeroo dheeraa fi habashoonni irratti hojjetan har'a masaraa mootummaa ka jedhamee kiiloo 4 jedhamee yaamamu sana seenee jechuudha. Kanaafiyyuu uummanni Oromoo carraan inni qabu bara dheeraa fi hiixatee miixatee bira ga'ee qabachuuf yookaan immoo qabsoon isaa ija godhachuuf yeroo jedhu harkaa bahaa ture akkasuma inni miilanaas harkaa baheera. Harkaa bahuu osoo hin taane iyyuu baay'ee saba kana bakka adda addaatti qoqqoodee jira. Maaliif yoo jette har'a namni Itoophiyaa keessatti kabalee boo'icha si dhowwachuu danda'u humna sanatti wal ijaare sabni akkasii ni jira. Oromoon kabalameeyyuu boo'uu sadarkaa hin dandeenye irratti gad-aantummaa keessa jira. Ammayyuu qabsoon keenya gubbaa ga'ee namatti fakkaataa jira. Miti yeroo barbaaddetti ati nama ajjeestee namni sii dhaabbatee sirna kana keessatti korraapshinii jiruu fi warri sirna kana keessatti ijaarsa qabu si hiiksisuun hin danda'a jechuudha. Lubbuu namaa baaste. Namni kaan ammoo lukkuun harkatti tasa duutee umurii isaa guutuu akka hidhaatti hafu itti micciiruu warri danda'anii jiru. Sirna akkasiitu ijaarame Itoophiyaa keessatti. Sirna mootummaa saba hunda walqixa ilaalu osoo hin taane sirna akka maafiyaatti ijaarametu Itoophiyaa keessa jira. Inni sun immoo hedduun isaa warra yeroo dheeraa fi Itoophiyaan ትልቅ እናደርጋለን ታላቋን ኢትዮጵያን እንገነባለን የአባቶቻችንን ቀደምት ታሪክ እንመልሳለን ወረሰነቱ በከሰነገይ ኦሮሞን ኡመተ ሪአክቲቭ ማለ አክቲቭኒቲ waan itti kennanitti yeroo hundumaa waca'oola mee Oromoo isa kamtu daangaan kiyya karaa sudaan rakkoo akkasii qaba koottaa waltaanee waan akkasii deebisna jedhu dhageessee beeka. Mee Oromoo isa kamtu karaa sumaalee waan jirtu akkasittiin haa furannu jedhee dursee ka'ee karoora baafatee waa hojjetee beeka. Mee Oromoo isa kamtu qaamni keenya mataan nurraa citte mee akkam haa goonu. Mee gara Affaariin daangaan keenya qabde mee akkam haa goonu. Oromoon akkas jedhee akka sabaatti wal ta'ee haasa'ee beeku argitee beektaa hin jiru. Garuu karaa Sumaaleetti duulanii gaafa daangaa isaa moccanii u'uu jedhee Oromoon iyyuu jira. Karaa Beenishaangul akkasuma yoo itti ce'anii ilmaan isaa ajjeesan u'uu Oromoon jedhu jira. Karaa Affaar irraan karaa Walloo keessaan eessaa yoo hojii manaati kennamaa fi bulaa jechuudha. Oromoon ofiisaa daangaan kiyya sadarkaa kanatti bakka akkasiiti afaan kiyya akkasii magaalli kiyya akkasii uummanni kiyya akkasii karoorri akkasii lafa hin teenye. Paartiin siyaasaa Oromoo kamiyyuu kana baasee Oromoo saba guddaa kana ittiin aangomse ittiin hojjechiise
hinjiru. Hundumti isaayyuu paartii siyaasaa haa ta'u sabni kun waan ganama itti kennanitti ri'aakti godhaa jechuudha. Kanaaf hiree sabni qabu fuuldurri isaa abdii waan jiru fakkaatu baay'ee immoo ulfaata. Hireen isaa guddoo hallayyaa dhaqdhaqee baay'ee gadi fagoo keessa kaseene gototanii baasuu wareegama hedduu gaafatu sadarkaa kanarra jira Oromoo. Gama miidiyaanis, gama siyaasaanis, gama dinagdeenis, gama afaaniinis, gama aadaanis, gama dippiloomaasiinis, gama hundumaanuu Oromoon rakkoo jabduu keessadha jira. Ijaarsa gahaa hin qabu. Adeemee yeroo hundumaa waan isa waccisiisan irratti wacaa oola. Fakkeenya tokkoon sii kenna. Yeroo darbee Ameerikaa keessatti uummanni Habashaa waan inni gochaa ture. Ilmaan Oromoo akkinnitti iyyisiisaa ture. Oromoo waan inni saganteeffatee manaa bahee kan biraa kan inni irratti wacee gale kan biraa. Hojii manaa sii kennan qofaattidha iyyaa ooltaa jechuudha. Kanaaf hireen Oromoo hiree saba garuma deemutti waan ittiin jedhan hundaatti iyyaa oolu taatee jechuudha. Kana keessaa ba'uu ka danda'u yoo wal ta'ee kallattii tokko qabatee qabsoo gaggeesse qofa. Kana gochuu hin danda'u ofiisaas wal gidduutti walitti waca. Namoonni yeroo hojii isaa uuman immoo sanatti garagalee waca yoo ta'e saba yeroo hundaa addunyaa kanarraallee amala akkasiin beekamu hiriyyaallee hin arganne nama isaaf mararfatullee hin arganne ta'eetu hafaa jechuudha. Hireen Oromoo har'a kana raaga himuus hin gaafatu, ayyaantuu ta'uus hin gaafatu, waan lafa jiru xiinxaluus hin gaafatu, haqatu kana. Warri ni xiinxalleedus kallattii sii kennuu hin qabu. Warri qabsoorra jirru jedhus saba kanaaf kallattii kennuu hin qabu. Walumaa galatti Oromoon nama siyaasaa jabaa kallattii isaa kennuu danda'u hin qabu. Irri guddaansaa namoonni qabsoo kana keessa jiru daldala naggaadee siyaasaati. Yeroo ati rakkoo keessa seentu maqaa rakkoo keessa naanti dhiisiisee buusiiti irraa argata. Sabni kun immoo ganda laga amantaa waan adda addaan qabameetu namoota kana jalaa bahuu hin danda'u sanumaaf biyyaa hafa. Hireen Oromoo kana hin dabarree ammas kana keessa jirti. Kana keessaa bahuu ka danda'u dhaloota amma jiru kana. Dhaloota wanjoo gabrummaa baachuu didate, dhaloota harka kennachuu didate. Uummanni Oromoo dhaloota akkasii kana kan inni kunuunkachuu qabu. Warri dulloome waanuma dulloomaa waggaa 60-70 deemaa jiru dhaloota bara 60-70 keessa ture. Uummanni warra kana isin ga'e jechuutu itti jira. Waan haaraa arguu fedha. Warri paartii siyaasaa mormusi warruma 1960 sana asiiti. Warri mootummaarra jirra jedhusi dhalootuma akkasiiti. Uummanni warra kana dhalatee dhaloonni waggaa 20-30 jiraate dhalatee warruma kana arge warruma kana quba qaba. Kanarraa fayyuu qabna. Hiree keenya gara dhalootaatti dabarsinee kenname ofii murteeffachuutu nurra jiraataa jechuudha. Hireen Oromoo yoo akkas ta'e qofaa fuuldurri isaa ifa. Kana ta'uu baannaan dukkana limitii keessaa bahuu hin dandeenye keessa jirra. Tole galatoomii ajajaa waboo zoonii lixaa jaal marroo dirribaa. Wantoonni ani itti aansee sii kaasu akkuma duratti yaada kee keessatti kaaftetti bara 2013 Eertiraatti dhagaye waa'ee paartii bilisiginnaa yookiin paartii badhaadhinaa kanaa raangettee turte. Mee paartiin kun yookiin falaasafni paartichaa kun yeroo sana yoo ture hanga ammaatti maaliif ture amma yeroo Oromoon aangoo qabate yookiin immoo ilmi Oromoodhaa dhalateedha mee aangoo qabate kanatti maaliif akka hojiirra oolu ta'e sitti fakkaata akka xiinxaltutti? Hanga ammaa hin turre hiree ilaallate. Isaan yoomiyyuu ciisanii hin bulle hojiitti turan kaciisaa ture nuyi malee akkaataa itti wanni hundiyyuu amma ariitiin fiigaa jiru ilaaluudha qabdaati. Oromoon qabsoo gaggeesse akkatti harkaa ba'e ilaali. Erga harkaa ba'ee namoonni piroojeektii sana keessatti filamanii yeroo dheeraa fi aadaaf afaaniin Habashaa fakkaatanii dhiigaanis immoo gama lachuurraa warra jiran keessatti fidanii keessa guddifataa deemaniiti. Akka fakkeenya tokkoon sii kaasaa fiilmii conspiracy theory tokko jira. Warri Raashiyaa ijoollee xixiqqoo akkaataa itti guddisanii fiilmiiga garuu dhugaa irratti hundaa'a. Akkaataa itti guddisanii American history, American language,
American philosophy, American attitude and ideology fudhachiisaniitu ijoollee Ameerikaa fakkeessani. Garuu ijoolleen sun ijoollee Raashiyaa yookaan maatii Ameerikaa irraa dhalatte yookaan Ameerikaatti dhalatte yeroo dheeraaf guddatte achuma Ameerikaa taate Ameerikaa keessa baratte sadarkaa amiinummaa guddaatiin yookaan CIA yookaan FBI yookaan immoo NSA National Security Agency Ameerikaa keessa seentii jechuudha. Kan isheen hojjettu garuu Raashiyaa fi hojiin ishee ganamaayyuu kan isheen bocamte Raashiyaa fi fakkeenya kana fudhadhuuti as garagalii Itoophiyaa laali. Warri Habashaa akkaataa kanaa yeroo dheeraaf konspaayireet piroojeektii dheeraa fi bal'aa hojjetaadha turan. Inni kun immoo yeroon isaa ammadha kennate. Hojii hiikuuf ammadha kennate. Kaleessa haalli ture giraawundii soqataadha turan. Qaawwa jiru hundumaa duuchachaadha turan. Inni kuni kufee amma bakka amma jiru kanatti yeroon haanjoo suni hojiitti hiikamuu isaa waan ta'eef hojiitti hiikamuu jalqabe. Hojiitti hiikamuun kun immoo baay'ee ariifachiifamaa kan inni jiruu fi fuuldura osoo filmaanni jedhamu kun hin gahin wanneen lafa qabachuu qabantu jiru waan ta'eef achiin duubatti filmaata godhama. Paartiin kun paartii namoota hedduu ofitti dabaledha. Hojii maleesaa hunda hojjetee xumureera. Warri kaan akkanumatti re'aakti gochaa jiraatani sagalee tokko yookaan lama argatu. Akkasumas immoo egaa haalichuma wal qabsiisee deemuufi paartiilee biyya jiran kanaa hedduu isaanii paartii maqaa adda addaatti moggaasanii fakkeenyaaf akka gaaddisa hooggansaa faayadanii mootummaa irratti hin duullu nuti walitti hin duullu homaan dubbannu jedhanii warra kana afaan salkananii namni yoo du'e yoo waan barbaade ta'e adda bilisummaa Oromoo akka paartiitti har'a biyya keessa jiru ajjeechaa gudeedamuu miidiyaa sagaleen bilisummaa Oromoo kaleessa waraanni bilisummaa Oromoo lolee miti yoo hattiffate iyyuu bakka inni jiru funaanee gabaasaa ture hin dubbatu. Kana hundumaa itti xaaqanii xumuraniiru. Qophiin isaan taasisanii lafa qabatee gara boordii filannootti deemanii galmaa'anii seera biyyattii diiganii waa hunduma awwaaj labsiini paarlaamaan kaleessa nuti komachaa turre bakka diigamutti qabsaa turre bakkuma sana jira harka baasee murtii kennee isaaniin dabarse qophii akkasiitti xumuratan. Kanaaf yeroo kanatti gadi baasan malee piroojeektiin kun a long project yeroo dheeraaf irratti hojjetamaa ture. Namni hundumti isaatu ati beekaadha nama siyaasaati ni xiinxala maali yoo jettu kun business minded waan takkallee iccitii bana dheeraa konspaayireetii bana dheeraa kana hin laalani yoo itti siiqxee laaltu duuba fagoorraa beekaas itti fakkaata itti siiqxee tuttuqxee itti buutee yoo laaltu garuu waan takkallee qabu waanuma har'a itti kennan qofa iyyuu jechuu sensila sitti mee wajuu jechuu waan kallattii nama argisiisu waggaa 50 130 hin jiru wanni akkasii karoorri akkasii. Warri kun garuu waggaa 50 har'aa kaasee waan har'a ta'u kaleessa hojjetatan. Har'a immoo ta'anii waa waggaa 50 har'aatiitti ta'u hojjetataa jiru. Kanaaf iyyuu wanni kun kan inni hojiitti hiikamuu jalqabe at a fast speed waan haalli isaanii kennateefi jechuudha. Maleesaa piroojeektiin kun akkuma sittime kan yeroo dheeraati. Tole mee Marroo amma gaafii isa biroottiin cehaa gaafiin keenya gabaabsatiin kan deemnu mee haala amma jiru kanaan filannoon as deemaa jira baatii 5 hafa yookiin baatii 6dha kan filannoodhaaf hafu filannoon dhufu kun Oromoodhaaf maal fidee dhufa jettaniitidha kan yaaddani yoo filannoo kanarratti tarii warri Oromoodhaaf kaleessa qabsaa'aa turanii fi gaafii Oromoo deebisan danda'an jedhamanii yaadaman hin mo'annee fi gaafiin Oromoo amma saqanqaleetuma hafe waraanni bilisummaa Oromoo qophii akkamii qaba? Waraanni bilisummaa Oromoo yoomiyyuu taanaan qophii mataasaa danda'e dursee tolfatee haala dhufuu waliin osoo hin taane yoo kun ta'e maaltu ta'a dursee lafaa qaba. Filmaanni dhufusi waraana bilisummaa Oromoof waan jijjiirus waan godhus hin qabu sanarratti hundoofnes miti kan qabsoo gaggeessinu. Oromoof garuu hiree tokkoyyuu fidee dhufu. Hireen inni fidee dhufu balaa guddaa. Maal jennaan saboonni Itoophiyaa keessa jiran hundumti isaaniiyyuu kutaa yookaan naannoo isaanii qabataniitu taphni inni adeemaa jiru naannoo Oromiyaa irratti. Kanaaf magaala guddoon biyyittii handhuurri Oromiyaa keessa
Sabni jiru achitti. Kanaaf hiree tokkollee osoo hin taane balaa guddaa dhumaatiin fiduu danda'a. Ani immoo akka kootti wayi xiinxaluu maalii osoo hin taane haqa jirurraa kan hin ilaalu filmaanni fuuldura kanatti deemsifamu hin jiru. Tolega Marroo mee dhumarratti dhaamsi ati akka uummata Oromootiif qabduutii fi akkasumas waraana Oromoo guutuu Oromiyaa keessa jiruuf qabdu yoo jiraate carraa kanatti fayyadamiitti ergaa dabarfachuu dandeessa. Egaa kan waraana bilisummaa Oromoo rakkoon qabu inni akkaataatti waan barbaadu isa ga'u inni beekaa ka saba Oromoo bal'aa garuu yeroo hundumaa hojii manaa nutti kennamuu fi gadi baanee wacaa ol deebi'aa gaafa wal qabannee gadi baanu humna qabnaa garuu diinnis haa ta'uu firris yeroo barbaadetti galaa yeroo barbaadetti bahaa yeroo barbaadetti taa'i yeroo barbaadetti ka'i yeroo barbaadde yeroo barbaadde callisi namaan jechaa namni burjaa ja'eetu jira kallattii namni namaa kennu hin jiru sabni waan hordofuuf waan dhiisu wallaaleera ofis goyyomsuutti jirra wal goyyomsuu of goyyomsuu haa dhiisnu qabsoon kun galman geenye galma ga'uuf wareegama nu gaafata xoofoo yookaan waancaan itti dhiigni ilmaan Oromoo qeenfamaa ture walakkaan hir'uu walakkaan guutu walakkaa hir'uu sanatti guutuu nu gaafata hanga sanan guunnitti bilisummaan tolaa hin jirtu warri nu bitaa jirus warri ollaa keenya jirus addunyaa makanarratti iyyuu hidhannoon nama barbaachisa hidhannoo kilaashii har'aanaa fi odeessinu sanaa miti namni har'a sadarkaa biraatti cee niwukileera hidhatee waan niwukileer waarheedii irratti waan xiqqoo tokko teessu addunyaa kana summeessuu dandeessu sadarkaa kanatti hidhataa jira. Oromoon qawween nun barbaachisu waliin jettii jechuudha. Artistii ishee yeroo barbaade qawweensi barbaachisa kan hedduu dhukaasiisiin jedha. Gaafa barbaade immoo lakki nun barbaachisu gali misoomiisiin jedha. Uummanni kun burjaajeera waan inni barbaadu iyyuu waan beeku natti fakkaatutti hin jiru ani dubbachuu qabna keessaa bahuu qaba mala'uu qabaa jechuudha inni beeka jettus inni sirba jettus inni barreessa jettus afaanuma har'a ganama waa jedheen galgala waan biraa dubbata burjaajiin akkasii ijuma kaleessa waa jedhe sanaa sukkuummatee bormoo waan biraa jedha. Nyaara haddattee jechuun Oromoon safuu beekan tala nyaara haddatte namaan jedha nyaara haddattee ta'utti jira jechuun namni kallattii nu qabsiisutti jira waraanni bilisummaa Oromoo ejjennaa hin daddaaqamne as hin jenne achi hin jenne irbuu hin sharafamne imaanaa hin nyaatamne waadaa hin diigamne kakuu yoomuu hin jijjiiramnedha qaba kanaaf wanti jiru hundumti isaayyuu sabni Itoophiyaa keessa jiru hundi isaayyuu Oromiyaatti marsee jiru qophii gahaa lafa jala godhatee qabudha qaba. Uummanni Oromoo ammayyuu hojii manaasaa hin hojjenne. Hojiin manaasaa hojjetamee qabsoon bilisummaa saba kanaa akka galma ga'u yoo teessise waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuudha qaba uummanni Oromoo. Oromiyaa bilisa taate osoo qabaanne waraanni nu barbaachisa. Hidhannoon nu barbaachisu wanni jedhamuuf hin jiru. Liyyuu haayilii jedhamee yookaan immoo humna addaa jedhamee naannoolee Itoophiyaa keessa jiran hundumaa irratti ijaarsi sadarkaa meeshaalee gurguddaatti hidhachuu ni jira. Oromiyaa keessatti garuu hundi isaa wal borceetu ta'aa jira jechuudha. Warri liyyuu haayilii yookaan humna addaa jedhanii naannoo irratti hidhatanii jirani kan isaan abboomaman kan isaan waamaman hojiin isaan hojjetan kan sabaati. Oromiyaa keessa wanti akkasiillee hin jiru. Kanaaf uummanni woboo kan inni barbaadu. Kanaaf uummanni waraana bilisummaa Oromoo nyaachisuu, obaasuu, daandii agarsiisuu, of keessa dhoksuuf jecha wareegama qaqqaalii kan inni kanfalaa jiru. Isa kanaaf iyyuu waraana bilisummaa Oromoo cinaan dhaabbachuun kayoomiyyuu caalaa amma fardi. Fedhii osoo hin taane dirqama. Jiruu keenya jireenya keenyatu sanatti hidhata. Karaa nagaatiin itti deeman hundumaatu cufameera. Hanga qaawwa ilmeellee karaa irra gara nagaatti tarkaanfatan hin jiru. Riqicha gara nagaatti nama ceesisu karaa nagaatti irra deemantu jigeera. Kana hundumaa immoo warra dhiiga qabsoo Oromootiin gara barcuma siyaasaatti dhufee mootummaa jedhee of tolchetu riqicha sana jigsee qaawwa sana duuchee jira.
Kuni hundumtiyyuu waan ta'eefi carraan waan itti duudeefi ilmaan Oromoo daa'imni kaleessa harka duwwaa jijjiirama har'aa sila dimokiraasii dhugaa fi walqixxummaa dhugaa biyya kana keessatti fiduuf dhiigni dhangala'e daandiin sun itti cufame jennaan harka duwwaarraa gara hidhachuutti of jijjiiree jira. Wanti adda ta'e dhufe hin jiru jechuudha. Kana bira dhaabbachuun dirqamaa qabsoon nurraa feetu, dirqamaa sabummaan nurraa feetu, dirqama Oromummaan nurraa feetu. Isa kanatti cichuu qaba sabni Oromoo. Eenyuun dhaggeeffachuu qabu, of dhaggeeffachuu qaba. Kallattii kennuu barbaachisa yoo ta'e waraanni bilisummaa Oromoo lola diina waliin gaggeessu, cunqursaa fi abbootii irree waliin gaggeessutti dabalata hawaasallee qajeelchuu fi qophiidha jechuudha. Tole uummata Oromoof qabu isa kana. Tole galatoomii ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa marroo dirribaa akkasumas yookiin maqaa keessan kan qabsootiin isin fayyadame yaada bal'aa yeroo keessan dhiphaa fi haala rakkoo keessiteessanii yaada uummata Oromootiif qooddaniif maqaa kuush miidiyaa neetworkii fi maqaa kootiin galatoomaan siniin jedha. Ayyee atis fayyaa ta'e egaa miidiyaa hedduu ka afaan Oromoo dubbatanii haa ta'u afaanota biraa dubbatanii sagalee uummata kanaa sagalee namni yaada adda ta'e qabaachuu kabajuutiin madaallii gama hundaa eeganii dabarsuu dadhabuu inni akkasii yeroo hedduun mudataa. Akkasuma yeroo keenya nurraa gubuu humna waan qabnu hundaa gubuu hojii keenya irraa nu danquu fi intarviiyuu gochuu sana garuu dabarsuu dadhabuu yeroo hedduu komii akkasiin hin qabaa. Egaa kan keessanis yoo sana ta'e seenaamaaf ol kaawwannomaa miti yoo sana ta'uu baate immoo sagalee uummata bal'aa kanaa bakka bu'a jettee itti yaaddee dabarsuu keetiif immoo fayyaa ta'iinsiin jedhatiinis. Tole galatoomii marroo yaada nu qoddee fi gaanuti hanga dandeenyetti yaada gabaagabanaa fuunee yaada itti amanuu fi naaf ta'a jedhu uummanni akka filatu yaada filmaataa dhiyeessuudha carraa guddaan nuti miidiyaa kanatti fayyadamnee heerri miidiyaatis kanumadha waan ta'eef uummata biraan carraan biroo yaadni biroo akka jiru uummatatti agarsiisuudha waan ta'eef nus sana ni goona hin shakkinaa yaada keessan uummata biraan sin ni geenya. Ayyee fayyaa ta'e. Tole galatoomaa hedduu. Ayyee. Tole kabajamtootaa fi hordoftoota kuush miidiyaa neetwork sagantaan keenya marii gabaabaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii dhihaa kumsaa dirribaa yookiin immoo maqaa qabsoo isaaniitii kan sirriitti ittiin beekaman marroo wajjin goone kana fakkaata. Yeroo biroo sagantaa birootiin hanga walitti deebinutti nagaatti isiniin jecha yaada kaan irratti qaamni komii qabu kamiyyuu yaada ofii dhiyeeffachuudhaaf miidiyaan keenya banaa ta'uu gamanumaa isin ibsa nagaatti jenna. Yeroo gaarii qabaadhaa.